Awo bar. Akkam jirtu? Jirta? Naguma. Fayyaadha. Yoo nufte moo? Fayyaadha. Kaleessa nufte? Karaa kan hunda deemtee moo? Eega maal goota jawaartu dhufe waan ta'eef. Dale. Dirqama beekte. Hammam deemtee dhufte? Bakki jiraattu fagoodhaa? Bakki jiraadhu baay'ee fagoodha. Niidarzaaksiin jedhama. Okay. Sa'aatii 8 akkasii. Maal akkasii Oromoo nafte? Sa'a 8. Jechuun karaa kanarratti tireenii su eeggattuu maal jettu sa'aatii 8 akkasatti fudhate. Egaa dirqama beekee inni aarsaa lubbuu nuu kaffaluudhaaf murteeffatee waan jiruufi dirqama jechuudha kun homaa miti. Yaa dirqama dhugaa keeti ijoollee baay'eetu jiranii kaleessa takka fa'aa mucaan artistiin takka fa'aallee nu bira turtee Nasraa Oromoo Gursumni beekame sinfaan sa'a 10 akkas deemtee dhufte ijoollee Oromoon baay'een fanii jiranii baay'ee namatti tola. Gaarree magaalaan keenya akka malee nama Oromoon guutamtee jirti. Sirriidha. Jawaarii fi malee asii dhugaa dubbachuuf kuni aarsaa baay'ee kaffalee. Aarsaa baay'ee kaffalee ammallee kaffaluuf qophiitti jira. Nuti immoo hanga kana as keessa deemnee dhufuuni akka kootti. Maarree waa qopheeffattee tarra waa gaaffii wayii qopheeffattee moo isaan baguma nagaan baatee jettee dubbisuu deemaa ta'a? Baguma nagaan baatee jettee dubbisuu fi gaaffii illee osoo gaafadhe natti tola carraa argadde garuu carraan akkasii illee amma kana waan jiru natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee wanni guddaan dhufuudhuma isaa ijumaan isa argu lubbuudhaan yoo wana gahee gidiraa sana dabarsee yoo wana gahee lubbuun isaa arguun iyyuu waan guddaadha jettee. Dhugaa kan keeti. Dhugaa keeti maaliif namatti tola kana hunda waamee keessa darbee guyyaa 40 guutuu Oromoo kanaaf jecha nyaatallee dhaabee abdii murannee turre beektaa yeroo sanatti. Kanumaaf na fakkaata akka Oromoon malee Jawaarri 2014 irraa kaaseetiin beekasi galee Jawaarri gaafa numa dhufa garuu kaarraa kun adda. Tarii daawwannootuma kanatu ilaalcha keessa galchii akka kana Oromoon burqee yaa jira na fakkaata. Nuti egaa magaalaa kanatti kunoo Arsaan nu kaffalellee qabatamaan waan nu agarsiisee fi jechaan osoo hin taane gochaan waan irraa argaa jirruu fi har'as ta'ee boris bakka inni deemetti hundinuu nu qofa osoo hin taane Oromoon bakka hundaa akkuma kanatti bahe akkasumatti abdii qabna Oromoo kamiyyuu akka irraa. Akkas abdii qabna asumaanuu maalinni nutis immoo maal goona har'a ani qophaa'eetiin naqaa jira akkuma isaan si argee ati illee na gargaarta. Wanta jirullee sirriitti waraabnee karaa YouTube channel takka fa'i baneetiin jira. Achirra sanallee waan Oromooti achirratti illee waan takka barumsa waan akkasiitiin dabarsa. Har'a immoo sagantaa kana guutuu isaa karaa sagantaa Jawaar. Baay'ee gaarii. Anis kunoo babbareedee qophaa'eetiin. YouTube keenya hordofa. Baay'ee hojii gaariirra jirta. Jabaadhu sabni Oromoo si bira dhaabbata. Subscribing kee akka ol sii ka'u abdiin qaba. Abdii har'a guutuu qabaa mi? Har'a guutuu nama 300 wayii ta'e. Har'a guutuu qaba. Akkasii bakka wal argina. Akkasii. Galatoom. Ayyee nagaa. Wal agarra ayyee nagaatti ayyee. Ciao.